In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Praise be Allah, Lord of the world, let the peace and the blessing of Allah be upon our Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah rabbil alameen, as-salatu was-salamu ala ashraf al-anbiya wal-mursalin, Sayyidina Muhammadan sallallahu alayhi wasallam. By my parents of Quran, by my brothers and my sisters, all of remember time subject English and together in college madrasa grade 1. Barumsa guddaa tokkoffaa barumsa Ingiliffaa qabnaa guyyaarraa inshallah torbee dabree waa'ee alfaabeetii leetarii baranne jechuudha. Har'as isuma addaan baasee isiniif ibsaa inshallah sootan barattanii waan isin dhibe gaafii gaafattanii barattootan kiyyaa. Chapter 2 gilgaala lammaffaa jechuudha. A, B, C, D jennee hamma Z jiru kanatti alfaabeet leetariidha. There are two types are letter in an alphabet. Isaanis bakka lamatti adda qoodamanii maal jechuudhaan dubbifamaa fi dubbachiiftuu jennee akkuma afaan Oromoo jechuudha. Number 1 vowels. Vowels jechuun dubbachiiftuudha. Number 2 consonant. Consonant jechuun dubbifamaadha. Right? Okay? Thank you very much, my student. Grade 1. Number 1 vowels. Vowel word come from the lengthiest word. Dubbachiiftuun yeroo ijaaramtu sagalee bifa hedduutiin argamte jechuudha. Fakkeenyaaf A jecha A, E, I, O, U. Hatta afaan Oromootiinis yoo dubbisnu sagaleessite jechuudha dubbachiiftuun. So, very good. Correct what I say. If I send it out, barumsi dubbachuu qabdan jechuudha. Number 2 vocals, meaning vocal letter which comes together the vocal direction jechuun kallattiin jechuudha is now a vowels. Wal bira qabuun qubeelee sagaleessuun yookaan qubeelee walitti fiduun jecha ijaaruudha. Okay? Jecha ijaaruudha. Akka afaan Oromoo keessatti qubee waliif finnee jechoota ijaarannaa jechi maqaa qaba. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Praise be to Allah, Lord of the world, let the peace and the blessing of Allah be upon our Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah rabbil alameen, as-salatu was-salamu ala ashraf al-anbiya wal-mursalin, Sayyidina Muhammadan sallallahu alayhi wasallam. By my parents of Quran, by my brothers and my sisters, all of remember time subject English and together in college madrasa grade 1. Barumsa guddaa tokkoffaa barumsa Ingiliffaa qabnaa guyyaarraa inshallah torbee dabree waa'ee alfaabeetii leetarii baranne jechuudha. Har'as isuma addaan baasee isiniif ibsaa inshallah sootan barattanii waan isin dhibe gaafii gaafattanii barattootan kiyyaa. Chapter 2 gilgaala lammaffaa jechuudha. A, B, C, D jennee hamma Z jiru kanatti alfaabeet leetariidha. There are two types are letter in an alphabet. Isaanis bakka lamatti adda qoodamanii maal jechuudhaan dubbifamaa fi dubbachiiftuu jennee akkuma afaan Oromoo jechuudha. Number 1 vowels. Vowels jechuun dubbachiiftuudha. Number 2 consonant. Consonant jechuun dubbifamaadha. Right? Okay? Thank you very much, my student. Grade 1. Number 1 vowels. Vowel word come from the lengthiest word. Dubbachiiftuun yeroo ijaaramtu sagalee bifa hedduutiin argamte jechuudha. Fakkeenyaaf A jecha A, E, I, O, U. Hatta afaan Oromootiinis yoo dubbisnu sagaleessite jechuudha dubbachiiftuun. So, very good. Correct what I say. If I send it out, barumsi dubbachuu qabdan jechuudha.
Number 2, vocals, meaning vocal letter which comes together. The vocal direction jechuun kallattiin jechuudha, is now a vowels. Wal bira qabuun qubeelee sagaleessuun yookaan qubeelee walitti fiduun jecha ijaaruudha. Okay? Jecha ijaaruudha. Akka afaan Oromoo keessatti qubee waliif finnee jechoota ijaarannaa, jechi maqaa qabu hiikaa isaa qaba kan jedhee sagaleeffamoo barumsa kutaa meeqaa akka ta'e hin beeku. Write what I say. Thank you very much, my student. And number 3, in order letters like A, E, I, O, U. Okay, qubeeleen qophaayan kana jechuudha. Right? Inshallah. Suutaan isin barsiisa akka ifa isinii ta'u jechuudha. We don't have to afraid in sodaatina gaafis gaafachuu dandeettan lakkoofsa kiyya keessan. Gaafii gaafadhaa waan jedhe garee jeeqaa osoo hin taane keessan gaafachuu dandeettan lakkoofsa kiyya fudhattanii waan isin dhibe. Thank you.